Baabaay'ee mee deemii ummaa biraa shaanaa naa fidi bilbilli shaanaa na jalaa fixxee jirti. Ummaan bara amma kushiinaan jiranii saalona jiranii shaanaan isaan bira hin jiru yoo kushiinaa fuudhe malee. Lakki kushiinaan jiru isaanirraa naa fuudhi isaanit kennanii isaanin as kennaa jedhiin. Hayyee irraa fuudhee dhufa. Kadiir shaanaa ummarraa naa fidinaan jedhe shaanaa as kenna. Mucaa Kadiir shaanaa maal godha maal irraa barbaada inni? Bilbilatu shaanaa narraa fixinaan jedhe bilbilli isaa shaanaan dalaguun ooltu waan biyya Arabaati dhufteef. Yoo akkas taate bilbilli shaanaan dalaydi taanaan anaallee abbee haa bitu kaa. Shaanaa kiiloo 10 binnaan yeroo baay'ee itti fayyadamuun ooltan. Hayyee maraafuu isa bira dhaqiiti shaanaa baay'een qabnu hanga har'a eelee rigannu qofatu hafee yoo ka biraa binnee sii kennine malee jedhin. Hayyee ummaati yaa itti hima. Kadiir ummaan shaanaa baay'een qabnu amma haguma eelee rigannu qofatu nu hafe yoo binnee sii kennine malee siin jedhan. Mucaadhamaa shaanaa bar'ane chaarjara siin jedhe ka jawaalaan chaarjessan hin beeytu ka bilbilaan chaarjessan shaanaa goommana eelee rigan siin hin jenne zuura. Banni ani shaanaa goommana eelee rigan malee hin beeku ummaa bira dhaqee bilbilli isaa shaanaan dalaydi an jennaan ummaan abbee bilbila naa haa bitanii anillee shaanaa bitadheetiniin itti naqadhaa naan jedhanii mire. Ammaa bilbilli isinii dalaydi goommana kuntaala 10 takka bitadhaa mana kaayadhaa jedhiin. Abboo maal asii hojjetta? Re'iin tiifataa oole akka ganamaati asuma jira. Tiifadhu sirrii jirta garuu re'iin eessa jirti deema? Koon sulula san keessa kara gadi aanu san jirti. Maali aduun seenaa jirti amma hin galchi ture? Amma galchuu ka'eera homa xiqqoon na hafe daqiiqaa 15 booda galchuun kiyya nafu. Hayyee anaallee dalagaa naa barbaadi mee dalagaa naa barbaadi dalagaa hin jiru taa'aa jira bar. Hayyee dalagaa re'ee nama baay'een na gaafateeyyu osoo dalagaa hin jirtu se'ee silaa sitti himee tureeyyu ammallee ilaalee sitti hima yoo dalagaa arge. Lakki dalagaa re'ee an jaaladhu re'ee maa rabbi na jibbisiise dalagaa re'een barbaadu fokkattu. Abboo fokkataan sihi gadhuma re'ee maal jettee arrabsita ati afaan kamiin re'ee arrabsita atiyyuu re'een geettu re'een kabajaa bara osoo beeyte. Maali kana hunda maaltu si lolchiise re'ee wajjin firummaa biraa qabdamoo tamatiisitu kanaaf akkana loltaaf. Obboleessa kiyya erga rabbiiti achi booda erga maatii kiyyaati wanni akka guddadhee addunyaa tanarra jiraadhee lafa kanarra socho'u na taasise re'eedha re'een irraan tuqin. Maali kana hunda maasii goote re'een? Gaafaan daa'imaa haatiti harma keessaa aanan hoosistu dhabdee aanan re'ee na obaaste akkasanii ani re'een haadhuma tiyya lammataa natti fakkaatti akka narraa tuqan hin barbaadu yoo haadha tiyya yaades re'eematti obsee jiraataa jira re'ee wajjin jiraadha. Hayyee dhiifama obboleessa kiyya amma booda re'ee sirraan tuqu akka ati korbeessa taate hin beekne korbeessa kiyya osoo si beeke sila baala muree si jala kaaya malee waa'ee re'ee sitti hin dubbadhu ammaaf dhiifama yaa ibnal ganam. Yeroo baay'ee dargaggeessa gara mana keetii yaa'u arga ati waan kana akkamitti ilaalta jaaltii irratti xiqqolleen shakkitu? Lakki bu'aan takkaa shakkeen beeku yeroo gurdeemuu barbaadee dargaggeessa durriyyee nam shakkusan waamee mana kiyyatti dhiifadhee wanti hundi amaana jedhee biraa deema. Si magan maali kana hunda akkamitti akkana taate ati maaltu hinaaffaa si dhabsiise maal nyaatte? Ta nyaataa san irraa hin beekne guyyaa tokko akka tasaa ta'ee foon booyyee nyaadhe wayisan taati boo. Ishee ati akkam jettee foon booyyee nyaatta akka amantiin kee si daangessu hin beektu? Itti yaadee miti guyyaa tokko osuma deemu barri akka malee dhadhaabatee mana nyaataa tokko seenee foon ajajadhe achi booda gattaa'ee foon ofirraa lat godhee wayita ani nyaadhee kuufu namni biraa ammoo ati maal asii goota foon booyyee nyaachuu dhufte ati amantii kan kee gadi dhiiste naan jedhan yeroo kana rifadhee tuman waan godhu dhabee afaan kiyya lulluuqadhee ofirraa deeme. Hayyee abbo? Hayyee maaltu jiraree akkasitti foon booyyee quufee ofirraa deefataa gale? Atiin dogoggoraan guyyaa takka foon booyyee nyaattee sababa saniin booyyee taate osoo tasa foon waraabessaa nyaatte silaa ganda keessaa harriin nyaatte nu fixe baga foon waraabessaa nyaatin silaa waraabessa taate iyyuu. Hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagantaan guyyaa har'aa kan simannaa hujjaajjotaa yoo ta'u nutis har'aa haajii tokko simachuuf qophiirra jirra jechaadha isinis hanga dhumaa sagantaa keenya hordofaan affeerraa kenna. Hajjum mabroor wasaa'iyum mashkuur haajii keenya baga galtan baga rabbiin bakka kabajamtuu san isin fidee nagayaan isin galchee gammachuun keessan gammachuu kenna.
آمين آمين ربي جزاك هاديبو إسن اللي بقى نغان إيدني بقى نغان أتاتن أكم يا هاجي هجين برنا مال فكاتي منا عرفتي مزدلفة طوافتي سعيتي قوتون بريدا مال فكاتي أكمي نغا جرتني نغو مغلتنيني نغا غلط ربي همتون تكننتون أكما بانتي نغا اندچاني جرا غربيتين هاغا فيتلي ميدم نجرات garuu yaa haji akka malee miidhamtanii jirtanii akka nama hajji galuulee natti hin jirtanii namni hajji galu yeroo galu waan akka baanaatii fi uffataalee waa qaqqabatee gala isin ammoo akkuma baatanii galtanii tabaatanii nu dhabdanii galtanii maaltu isin muudate garuu nadhiisimee muudannoo addaa takka nama hajjiif deemu muudatteen beeyni takka tuna muudate mee sitti hima garuu na awwaalii nama tokkotti hin himin hayyee yaa haji natti himaamee na biran tartu abshir dubbiin na biran tartu akkuma asii ka'ee xiyyaaraan bararuudhaaf aayirpoortii boolee dhaqee tikeetii kiyya muradhee xiyyaara eeggataa jiruun akkuma tasaa guyyaa tokko shayxaanii na wasawwasee magaalaa tana keessa deddeemtee maal laalle finfinnee badhee teettee faarsitu miilaa yoo keessa deddeemtee deebite haga xiyyaarri ka'utti maal rakkoo qabanaan jettee achumaa ol ka'ee magaalaa keessa dhixe. Hayyee achi booda osoo fooqii ilaalee olii gadi deemu karaa wallaalee fooqiin tuuntaan na fakkaatti achi keessa osoo maanaan na'u xiyyaarrillee na jala taree boolettillee deebuu dadhabee waan godhu dhabee haga har'aatitti finfinnuma keessa jiraadhee achi booda guyya malaakkadhee gaafa hujjaajni su'uudirraa galan anillee akkuma nama hajjee galeetitti kunoo achi booda kara mannahaaraa kara keennaa fiduun iyyaafadhee achi dhaqee makiinaa yaabbadhee gale. Hayyee yaa haji iccitiidha na biran tartu garuu ani har'arraa kaasee haji isiniin hin jedhuuti natti naarinaaka.